Telegram irraa waan faayidaa guddaa qabu laman isin agarsiisuu lakkoofsa bilbilaa yoo Afrikaan qabne haala kamiin akka Telegram fayyadamuu dandeessan akkasuma Telegramii keessan irraa siitingii lama kan namni hundi beekuu qabu haala kamiin akka Gmail account itti guuttachuu dandeessan isin agarsiisudha. Kun faayidaa guddaa qaba. Email yoo itti guuttattan lakkoofsa bilbilaa yoo Afrikaan qabne Telegramii keessan deeffachuu dandeessu dhiqasin jilaa badee hammas kabra lakkoofsi yoo isin kan jirre Telegramii keessan bilbila irratti itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Yoo Gmail itti guuttattan hammallee paaspoortii haala kamiin akka itti guuttattan isin agarsiisaa jira. Paaspoortiin immoo namni biraa fageenya taa'ee Telegram keessan akka cabsinee fi akkasuma Telegram irraan namni akka isin hin xalabne isin gargaara jechuudha. Telegram irraan namni account keessan cabsuudha jedhee akka inni ishii hin jenne email irratti paaspoortii ammallee paaspoortii haala kamiin akka itti guuttattan Gmail recovery haala kamiin akka jala kaawwattan. Recovery jechuun yoo dhiqata bilbila of harkaan qabne email deeffachuudhaaf yookaan immoo Telegram deeffachuudhaaf kan isin gargaaru jechuudha. Gmail account jechuun kun faayidaa guddaa qaba. Two step verification on gochuudhaan itti fayyadamtu jechuudha. Telegram illee akkuma social media hunda two step verification ni qaba. Akkasuma eenyummaa keessan keessanii ibsu akkasuma namni akka fageenya taa'ee bilbila keessan keessa waan tokko laaluu akka hin dandeenye kan isin gargaarudha jechuudha. Telegram irraan lakkoofsa two step verification haala kamiin akka on gootan isin agarsiisa. Gara barnootaa deemuu irratti namoonni chaanaalee kana hin beekne subscribe gochuu hin dagatinaa isin jira. Chaanaala kana subscribe godhaatii viidiyoo yeroo dhaggeeffattan laayikii tuquudhaan viidiyoo kana namoota iddoo bira gahuuf laayikii fi share godhaa isin jira. Telegram keessanii seentu lakkoofsa bilbilaa malee Telegram fayyadamuudhaaf kan isin gargaaru emailidha. Emailidhaa fi paaspoortii haala kamiin keessin guuttachuu qabdan Telegram irratti isa jiru waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf Telegram irra eegasintanii yoo dhiqata piinii qollafattee raatan piinii itti naquudhaan Telegram keessa irra eegasintanii tuqaa sadeen akka bitaa jiru tuquudhaan siiting isa jedhu kan inni tuqxu jechuudha. Siiting irra eega tuqxanii haala kanaan privacy and security kan jedhu kana yeroo takkanii tuqxu jechuudha. Achi tuquudhaan asirratti ka awwalaa kana yoo ofii ta'ee jiraatee on gochuu qabdu jechuudha. Ka awwalaa kana two step verification kan jedhu kana ofii kan jedhu kana irra gad tuqxu yeroo takkaaf achi irra eega tuqxanii set passport kan jettu kan jallaa kaatu quran passportii haaraa uummattu jechuudha. Passportii 8 ol qubee guddaa takka of keessaa qabu fi qubee xiqqaa of keessaa qabu lakkoofsaa fi mallattoo meeshinii of keessaa qabu passportii cimaa ta'ee 8 ol uummattu jechuudha. Passportii asirratti itti naqxanii eega kaatanii lakkoofsaaf qubee guddaa of keessaa qabu qubee xiqqaa mallattoo meeshinii fi akkasuma 8 ol ka ta'e uumuudhaan mallattoo xiyyaa kaatuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Ammallee passportii ammatti naqxanii kaatan irra deebitanii itti naqxu asirratti illee irra deebuudhaan paaspoortii ammatti naqxan itti naquudhaan mallattoo xiyyaa yeroo tuqxan haala kanaan isinii baasa. Paaspoortii hinti isinii jira asirratti keessatti naquu qabdan immoo sanduuqa kana keessatti yoo dhiqata paaspoortii keessan irraanfattan kaammatti gootanii kaatan waan yaadachuu qabdanuun maqaa keessan ta'e maqaa abbaa keessanii ta'e maqaa akkasuma akaakayyuu keessanii ta'e jechuudha. Wantoota tokko waan yaadachuu ni qabdan ni barreessitu asirratti jechuudha. Yoo dhiqata paaspoortii keessan irraanfattan jechuudha. Waan itti yaadattan akka ni barreessitu jechuudha. Asirratti waan itti yaadachuu dandeessan paaspoortii keessan yoo dhiqata irraanfattan kanaan yaadachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf waan itti yaadatan takka bakka kanatti ni barreessitu jechuudha. Garuu speak jettanii bukkee irraanfachuu dandeessudha. Asirratti immoo harka bitaa irratti garuu isin speak dhiiftanii yoo dhiqata paaspoortii kana irraanfattan waan itti yaadatan takka asirratti naqxu jechuudha. Eegatti naqxanii next gochuudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Asirratti hamma asirratti inni faayidaa guddaa qabu kan isin beekuu qabdan Gmail account itti naquu qabdu jechuudha. Asirratti paaspoortii eegatti uumtanii fixanii kaatanii emailii bilbila irraa qabdanu kan itti fayyadamaa jirtan tokko asirratti naqxu jechuudha. Emailiin kun maaliif isin gargaara? Telegramii yoo bade ittiin deeffattan akkasuma Telegramii keessa yoo dhiqata namni cabsee seenu jedhee ka koodii isin ergu yookaan immoo akka namti cabsine isin beeksisu jechuudha. Telegramii keessan abbaan eebulu cabsee seenaara jedhee ka koodii yookaan verification and notification an isin beeksisu jechuudha. Kanaaf asirratti emailii itti naqxanii mallattoo xiyyaa fi lafii tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Emailii isaatti naqxanii Gmail account sanarra koodii haxxanii fiddeeftu emailii keessa seenu'aan emailii bilbila keessan keessa jiru seenu'aan Gmailii sanarraa koodii fuutanii bakka maalaxxanii verify gootu jechuudha. Haala kanaan koodii sanatti naquudhaan gara fuula duraa isin fidaa jechuudha. Haala kanaan koodii eegatti naqxanii kaatanii gara fuula duraa dhuftanii hamma dhumatee jira jechuudha. Haala kanaan isinii baasa. Asirratti eega isinii baasee change passport fi display fi change password jechuun jijjiiruu dandeessu. Display irraa kaasu change recovery emailii sana irraa jijjiiruu dandeessu jechuudha. Mallattoo xiyyaa kanaan dudduubatti deebi'aa hamma tan onii ta'ee jira jechuudha kun faayidaa guddaa qaba kan isin gargaaru ta'a jechuudha. Tan on ta'ee taa'uu qaba. Bilbila keessa irraa two step verification Telegram irraa
oon gootanii itti fayyadamuu qabdu. Egaa maratti gaa Hussein Official jedha barreessaa yeroo isinii baasee chaanaali telegiraamii hunaan kooti join godhaa namoonni hin beekne jiraatan join gochuudhaan gaa guruppii illee ni jira join godhaati gaafii oriijinaala ta'e itti fayyadamaa jirtan itti naquudhaan haala kanaan telegiraamii keessan itti fayyadamuu dandeessu ni jira. Haala kanaan itti fayyadamaa viidiyoo kana akka namoota iddoo bira ga'uuf laayikii fi sheerii godhaa isin jedha. Akkasuma gaafiilee qabdan komentii irratti barreessuudhaan